Sensei gada ani narifado itatake male kan biran Shama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii burtee kan taatan hundi keessanuu nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkaaf lafa jirtanitti isin haa qaqqabu jechuun jaaladha. Har'a viidiyoo isinii qabadhee dhufe kunis moo nyaata araba keessaa isa tokko jedhama. Maqaan isaas balaalixii jedhama. Garuu warroonni burteetu bidha. Maatiin taane nooru subscribe gochuun itti makamaadha. Warroonni immoo maatii taatanii nu jajjabeessuudhaan like share akkasumas immoo commenti garagaraa barreessuudhaan bukkee dhaabbattan hedduu tokkoon isin galateeffadha. Balaalixii hojjechuudhaaf isaan kana yoo qaban hin hojjenna. Akkuma isiniin jedhee sukkaara ni qaba. Akkasumas immoo balaalixii isaa kana balaalixii namni hin beekne hin jira jedhee yaadu warri hin beekne osoo hin jiraatan immoo asumaan bara. Isinin jedha saniin booddee wardi fi zaafaraan walitti godhadhee kophaas kaa'uu hin danda'ama. Ani garuu walitti makeetiin lafa kaa'adha jechuudha. Akkasumas immoo hiilii daakamaadha. Tumamaa jechuudha. Soogidda ni qaba. Zabiibiin isa kana miicee zafazzafeen qopheeffadhe jechuudha. Miicuudhaan jechuudha. Lawuzii ni qaba. Akkuma argitan kana saniin booddee gara hojiitti tirraa turtii gaarii. Tole biradistiin keenya qophaa'ee jira. Biradistii kanatti immoo zayitii godhannaa. Zayitii immoo nuuf ho'uu qabaa jechuudha. Isinin jedha viidiyoon kun yoo jaalattan yoo isinitti tolee akka like gootan, share gootan yaada keessan immoo saanduqa komentii irratti akkanaaf keessanii kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Saniin booddee balaalixii kana maal goona ni dhoosnaa jechuudha. Ibiddaan tuqsiisuu qabna. Ibiddaan wal tuqsiisuuf oo'isuu jechuudha. Inni oo'isnaa jechuudha. Baay'ee isaa ibiddaan tuqsiisnu jechuudha. Obsaan eeggadhaan isinin jedha. Haaluma kanaan kinooti oo'isnee jirna. Baay'ee inni oo'isnu. Baay'ee ibidda seesisuu hin qabnu yookaan immoo ibidda baay'ee rukutuu yookaan immoo xiqqoo hin qabu. Haaluma kanaan ni ga'a jechuudha. Saniin booddee bishaan daffaas yoo fayyadamtanii rakkoo hin qabu. Qorraas yoo fayyadamtanis rakkoo hin qabu. Ani garuu bishaan adiin fayyadamee jechuudha. Oowwaa miti. Saniin booddee bishaan oowwaa kana hanga isin ga'u jechuudha. Hanga gimmitii yookaan immoo haala isin hojjettanii baay'ee yoo ta'e akkuma bishaanii booddee keessaa gadi nanna waan ta'eef jechuudha. Baay'isnus rakkoo hin qabu. Hin xiqqaatin maleedha. Yaa baay'isu. Isinin jedha haala kanaan jechuudha. Bishaan nahaaf ammarree jechuudha. Bishaan xiqqoo ishiitti dabala. Xiqqoo ishee itti dabala. Saniin booddee immoo ni bilchaataa jechuudha. Bilchaatee dafee walitti dachaanaa faana turaa kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha hunda keessanuu. Qadaritti qadaaduu qabna. Akka dafee nuuf dafuuf bishaan qorraa waan ta'eef haala kanaan nuuf dafee jira. Saniin booddee bishaan kana immoo keessaa naquu qabna jechuudha. Haala kanaan bishaan keessaa naqnee biradistuma isaa itti affeellisanitti jechuudha. Deebi'ee itti fayyadama. Biradistii biraa barbaachisu haala kanaan jechuudha. Saniin booddee haala kanaan bishaan isaa keessaa xumurree bishaan keessaa dhamee booddee immoo sukkaara ni qabna. Sukkaara qopheeffanne jechuudha. Ani baay'een hojjedhe kanaaf sukkaarris baay'eedha. Saniin booddee sukkaara fi balaalixii kana immoo sirriitti wal fudhachiisuu qabna. Haala kanaan sirriitti wal fudhachiisnee booddee boo samanii warri hin beekne jirtan jedhe si yaadu samanii isa kana jechuudha. Meeshaa keessaa hambiraatti naqadhe isa kana maankaa isa tokkoon fayyadama. Akka waliif booddee akka walitti na jalaa hin qabanneef walitti qabama waan ta'eef dirqama. Akka inni walitti na jalaa hin qabanneef bittin akkanaaf jedhuuf jechuudha. Maankaa tokko fayyadamee jira jechuudha. Saniin booddee immoo soogidda xiqqoo isheetti nasannasa.
soogiddaas xiqqoo isheetti godha. Hilli daakamaa akkuma isiniin jedhe kanadha. Roofus isinitti agarsiiseera. Hilli daakamaa kana bayansi maankaa 2 fayyadamuu qaba. Maankaa 2 itti godha. Ammas waliin fudhachiisa. Saniin booddee mayi wardi fi zaafaraan qopheeffadhes ni qaba. Isa kanas immoo itti gubbaarratti nasannasee saniin booddee immoo wal fudhachiisuun qaba jechuudha isasi. Haala kanaan wal fudhatee booddee isa immoo itti qadaannee ibidda kaan irra godhannaa jechuudha. Jidduutti goone hojii biraa jalqabna. Asitti maxxashaadha. Maxxashaa keenya kanatti zayitii ishee tokko itti godhanna. Zayitiin keenya immoo nuuf ho'uu qaba. Nuuf ho'ee booddee immoo nuuf ho'ee jira. Lawuzii qopheeffannee ni qabna. Lawuzii san immoo asirratti isas ibiddaan tuqsiisuu qabna. Obsaan eeggadhaadha. Lawuziin kana xiqqoo ooyisee walitti dachaana hanga dhumaa nafaana tura. Kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha hunda keessaniif. Haala kanaan ibidda tuqee jira jechuudha. Baay'ee ibidda tuqsiisuun hin nurraan eegamu. Xiqquma shaatii jechuudha. Hin baay'isnu. Kun amma ibiddi isaa gahaadha jechuudha. Saanii kaan irra godhannee saaniitti lafa godhannee walitti dachaana. Ammas immoo zayitiin keenya owwaa waan ta'eef zabiibii miicinee lafa goone san maal goona? Isas ibiddaan tuqsiisnaa jechuudha. Ni dho'isnaa jechuudha. Balaliin keenya seddoo isaaniitti akkuma argitan kana fakkaatan isiniin jedha. Zabiibiinis immoo bilchaataa jira. Ni ga'a. Ibiddi baay'ee tuqsiisuu hin qabu. Isa kana isaaniirra xiqqooshii garuu hiilliitti godhachuu qabna. Akka hin daganne hiillii xiqqooshii maankaa walakkaa hin jedhamutti goona. Saniin booda xiqqooshii tuqsiisnee ni ga'a. Isiniin jedha. Saniin booddee immoo ammas hojii biraan nu eeggata. Maxxashaan keenya ammas dhiqamee zayitiitti godhannee jirra. Saniin booddee immoo killee hojjannaa jechuudha. Killee kana hojjechuudhaaf killeeni firfiriis hojjechuu dandeenya. Akkasumas immoo akkaataa qixxaatiin hojjechuus dandeenya. Garuu ammaan hojjedhu firfiriidha jechuudha. Killee kana hanga hojjettan immoo hanga barbaaddan hojjechuu dandeessanii jechuudha. Namni tokko garuu killee wajjin isin nyaatanii mana keenyatti jechuudha. Bakka waan hojjedhu kanattu yeroo barbaachise bicha natti himanii yeroo tokko immoo hin barbaadu naan jedhanii yeroo tokko hin barbaadanii jechuudha. Akkuma fedhii isaanii ittiin hojjedhaa fi killee keenya kana firfir goonee walitti dachaan turte gaarii. Haala kanaan firfir ta'ee jira. Firfirii ta'ee jira jechuudha. Saniin booddee balalitii qopheeffannee xumurree jira. Balalitii isaaniitti maal goonamu? Gubbaarratti naqnee sirriitti immoo wal fudhachiisuu qabna jechuudha. Balalitii fi killee kana jechuudha. Sirriitti wal fudhachiisuu qabna. Haaluma argitan kana jechuudha.
haala kanaan fudhachiisnee moo roof zabiibii fi dura ooyisne san jechuudha. Lawziif zabiibii san jechuudha qopheeffannee qabnu sanii maal goona ammasii kanammoo gubbaarratti naqna jechuudha. Gubbaarratti naqnee walitti dachaana saniin booddee immoo xiqqoo ishii itti qadaaduu qabna jechuudha. Saniin booddee haala kanaan immoo maal goona iddoo tokkotti walitti qabna zabiibii kana jechuudha. Saniin booddee gisee dagaaxaan jedhamu hin beektanii dagaaxa sanitti gisee galabbannu gubbaarra akka goonuuf jechuudha. Isiniin jedhaa turtii gaarii. Haala kanaan dagaaxatti galabbatamee haala kanaan bareedee ba'ee jira. Hundi keessanuu viidiyoo kanaa yoo isinitti tole naaf daawwadhaa isiniin jedha. Hundi keessanuu galatooma. Waay waay.